Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Barnoota video editing halam barbaachisaa ta'eef bareedaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira aappii haaraadha. Aappiin kana duraan namoonni baay'een CapCut fayyadamu video waan duuba video jiru irraa balleessuuf background video irraa balleessuudhaaf. Aappiin inni kun egaan sirriitti qulqulleessee background jijjiira. Kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuun na waliin turaa isiniin jedha. Aappii kanarra seennee video background takka balleessinee waliin ilaalla. Aappiin kun kana fakkaata. Linkii isaa Telegramii kiyya jalan isinii kaa Telegramii irraa argachuu dandeessu. Aappii kana bannee irra seenuudhaan waan baay'ee hojjechuu danda'a. Footoo sirriitti edit gochuu danda'a. Thumbnailiidhaaf akkasuma waan baay'ee irratti dalaguu dandeessu. Effectii adda addaatiif animationii baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef tradingii fi akkasuma template hedduu of keessaa qaba. Aappii kana yeroo isin irra seentan haala kanaan isinii bana footoo, kaameraa waan adda addaa jedhee of keessaa qaba. Nuti garuu kan nuti waliin ilaallu video irratti edit goonee ilaalla. Video editing ka jedhu fayyadamuudhaan jechuudha. Malee aappichi waan baay'ee qaba. Gara fuulduraatti aappicha sirriitti video adda addaatiin isinii qabadhee dhufa. Intro adda addaa irratti dalaguun ni danda'ama waan ta'eef jechuudha. Namoonni baay'een green screen waan hin fayyadamneef video editing kanarra seenne waan duuba video jiru itti jijjiirra. Video editing ka jedhu irra tuqannee seenna. Yeroo seennu haala kanaan nuu fida. Mata duree olii jedhu jira feetan video irra seenuu dandeessu. Anasuma video tokko haa fudhadhu. Videoon sun naa seenee jira. Select ka jedhu tuqadheen gara fuula duraa adeema. Video lama sadii select godhachuu dandeessu. An tokko fudheen select godheen gara fuula duraa deema. Start godhee jechuudha. Yeroo gara fuula duraa deemnu video nuti select godhanne haala kanaan nuu fida. Irratti trimii gochuudhaaf waan baay'ee irratti hojjetamuu danda'a. Aappii baay'ee bareedaadha. Erga video keenya fudhannee dhufnee haala kanaan videoon sun daqiiqaa meeqayyuu haa ta'u edit gochuu eegallaa jechuudha. Keessattuu background irraa balleessu. Kana jechuun bakka barbaadan teessanii waraabdanii video keessan boodarra remove bg dhaan remove gootanii waan feetan bakka feetan geessanii of kaa'uu dandeessu jechuudha. Mallattoo jalqabaa kanarraa mallattoo maqasiitiin edit jedhee jira. Edit sanarra tuqanna. Edit sanarra yeroo tuqannu haala kanaan mallattoolee adda addaa jala sanatti nuu fida. Sarara video keenyarra tuqannee yeroo nuti edit tuqannu jechuudha. Yoo green screen ta'e chroma key fayyadamna. Garuu ka green screen hin taane smart cut out ka jedhu kun jira. Smart cut out kanarra tuqanna. Smart cut out kanarra yeroo tuqannu filannoo adda addaa nuu kenna. Smart cut out kana tuqannee gara fuula duraa haa deemnu. Amma filannoo inni nuu kennu waliin ilaalla waan ta'eef jechuudha. Mata duree smart cut out if background qaba. Achi jala filannoo adda addaa nuu kenna. Kanuma jalqabaa fayyadamnu. Kanuma jalqabaarra yeroo nuti tuqnu suuraa jalqabaarra jirurra jechuudha. Background sana irraa balleessee percentii gubbaatti nuu lakkaa'uu eegala. Percentii irraa balleessuu eegalee jira jechuudha. Gurraacha godha jalqaba. Garuu maaltu nurraa eegama asitti background irratti dabarfachuudhaan gurraacha sana gara background itti jijjiirra. Barbaannus immoo gurraachumaan fayyadamuu mirga qabna. Lammaffaa kun yoo feene sarara adii itti naannessuudhaan video sana cut out gochuudha. Blue itti naannessu akkasuma staayilii adda addaatiin waan duuba isaa jiru sana irraa balleessuu dandeenya. Qulqulleessinee irraa balleessuuf garuu suuraadhuma jalqaba jiru irra tuqannaa jechuudha. Kana jechuun inni jalqabaa sun stroke ittiin godhu jechuudha. Suuraa isa lammaffaa yoo tuqanne garuu stroke itti godha yookaan immoo waan adii itti naannessaa jechuudha. Video keenya sanatti background irraa balleessee sarara adii qaama namaa sanatti itti naannessa. Inni jalqabaa garuu qulqulleesseetuma waan duuba jiru sana irraa balleessaa. Percentiin gubbaa nuuf lakkaa'aa jira. Haga percentiin sun xumurattutti mata duree background jedhutti dabarfachuudhaan background kana keessaa kalarii barbaanne duuba video sanatti jijjiirranna. Background yeroo tuynu sararri jalqabaa kan inni baatee jiru kalarii adda addaati. Kalarii kana keessaa ka barbaanne irra kaayyannaa jechuudha. Saatii barbaannetti akkuma barbaanne irra tuttuqaa kalara adda addaa jira. Jala kana gara bitaatti haxaa'uudhaan kalara barbaanne irra kaayyanna. Yoo kalarri nuu ta'uu dides background kan mataa keenyaas ida'uu tuquudhaan fayyadamuu dandeenya. Akkasuma kanuma mi'eetuun yookaan immoo aappichi kun nuuf kenne itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kalara barbaanne irra kaayyanna haga inni percentii gubbaadhaan nu lakkaa'ee fixutti. Akkasuma gaddeemuudhaan background inni nuu kennerra ka barbaanne irra tuqachuudhaan
background barbaanne itti jijjiirraa jechuudha. Kan mataa keenyaas ida'uu tuquudhaan finnee itti jijjiirrachuu dandeenya waan ta'eef. So sirriitti gadi bu'uudhaan background adda addaa jira. Background sana itti jijjiirranna. Video sana yoo gidduutti butuu barbaannes video sana irra qabneetuma harkifne gidduurra keenya bakka barbaanne irra keenya jechuudha. Kana jechuun nama lama sadii sirriitti wal bira keenye itti fayyadamuu dandeenya. Sirriitti qulqulleessee background irraa balleessaa yeroo remove godhu CapCutiin haga ta'e ni hambisa akkasuma qulqullinni isaa gadaanaadha. Aappiin inni kun garuu yeroo background irraa balleessu sirriitti qulqulleessee irraa balleessaa jechuudha background. Amma qulqullaa'ee jira raayitii tuqannaa jechuudha. Raayitii tuqannaa ammallee raayitii lammaffaas tuqachuu dandeenya. Play goonee haa ilaallu. Yeroo nuti play goonee ilaallu haala kanaan nuuf fida viidiyoocha. Raayitii lammaffaa tuqachuudhaan isii kana tuqachuudhaan gara gaalarii keenyaatti save gubbaa jiru tuqannee gaalarii keenyatti save godhannaa jechuudha. Yeroo save godhus dafee save nuuf godha gara gaalarii keenyaatti. Wanni isin ajaa'ibu erga save godhannee kaanees duubatti deebine remove gochuu osoo hin taane xiyya gubbaatiin duubatti deebi'uudhaan amma save ta'eera gaalarii kiyya keessatti. Xiyya gubbaatiin duubatti deebi'uudhaan ammas mallattoo maqasii idiitii jalqabarra jiru tuqachuudhaan gara smart cutout deemuudhaan background sun yoo nuuf hin taane ammallee background itti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akkasuma istaayila adda addaas achirraa itti jijjiirree itti fayyadamuu dandeenya. Kasarara itti marsuu isaas gochuu dandeenya. Akkasuma background isaa nuun taane taanaan background gara biraattis deebifnee jijjiiruu dandeenya jechuudha. Duubatti deebinee erga save goonee kaane irra deebinee background remove gochuun nurraan eegamu jechuudha. Tokko save godhannee background adda addaatiinis hojjetachuu barbaanna taanaan background adda addaatiin hojjetannee save godhannaa jechuudha. Ammallee gara gaalarii keenyaatti. Aappiin inni kun egaa layerii fiduun hin barbaachisu background achumarratti itti jijjiirra yeroo edit goonee gara gaalarii keenyaatti save goonus qulqullina bareedaadhaan gara gaalarii keenyaatti save nuuf godha. Akkasuma waan baay'ee achi irratti miidhagsuu dandeenya, editii gochuu dandeenya jechuudha. Play Store irraa sirriitti argachuu dandeessu aappicha background video yookaan immoo waan duuba video jiru itti jijjiiruu qofaaf osoo hin taane waan baay'ee irratti editii gochuu dandeessu. Suuraa adda addaa irratti editii gochuu dandeessu. Thumbnail irratti hojjechuu dandeessu. Effectii fi layer adda addaa baay'ee template hedduu irraa argattu. Akkasuma logoodhaafis isin gargaaraa jechuudha. Sirriitti buufattanii itti fayyadamuu dandeessuun isiniin jedha. Akkaataa haala ittiin viidiyoo achirratti miidhagsinus barnoota biraatiin bal'inaan isinii qabadheen dhufa isiniin jecha barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattanaa abdiin qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.